Aldo kuasa. Alex. Jalqaba irratti biyyeen itti salphatu lubbuu ishee amaaru nama gaddisiisa taateen kun dubbiin booda kana namni filannoo dhumaa godhee kan inni fudhataa jiru ajjeesuu gaafa ta'u yookaan lubbuu ofii irratti murteessuu gaafa ta'u namni miidiyaa irratti jaalala waliif qabu agarsiisu kun baay'een isaa lafarratti mana keessatti jireenya biraa jiraata. Sanii fi gaafa isheen akkas jettu miidiyaa irratti namni kan ishee boonii beeku gammachuu akka qabdutti gammachuudhaan akka jiraachaa jirtutti. Mucaan kun immoo imacheen nagaa biyyi lafaa jettu kun namni akka ittiin birmanne yookaan akka maal taate jedhee isheen gaafanne miirri isheen asirratti miidiyaa irratti agarsiistu faallaa waan ta'eef fakkeenyaaf Mubaarik asirratti kolfee taphataa yeroo hunda waa tokko akka rakkina hin qabneetti of mul'isa gaafa ta'u jireenya mana isaa keessaa waa hunda agarsiisa gaafa ta'u akkanitti rakkina isaa gaafadhu hin qabu. Sigalee kanaaf namoonni baay'een jireenya ofii isaa lafattutu godhate. Rakkinni tokko gaafa uumamu namoota itti dhiyoo jiran osoo mariisise rakkoo akkanaa ofirratti fudhachuudhaan duratti hiriyoota qabaa, namoota itti dhiyaatan qabaa, haadhaaf abbaa qabaa. Maalillee yoo uumame lubbuu ofii irratti murteessuudhaan duratti namoota sanaan mariisisuu rakkoo akkanaa keessan jira akkam ta'uu falakkaminaa faltuu jedhu. Kaameraa cufi naggee. Kaameraa cufi naggasa. Cufi kaameraa naggee. Naggasa. Video cufi naggee. Nagawu yaa Rabbi. Video cufi yaamda. Galisa networkii sun nagaa banina. Video hin banina nam tokko video akkam banne maaliif akka ta'e beektu tokko faa hordofamaa jiru namoonni baay'een miiran taane keessa galeera waan ta'eef video akkam banne namni achi jirtu kun makiinaa qabadheen jira ambulaansii yeroo boo faana baheen immoo hamma hospitaalatti faana deemaa jechuudha konkolaataa qabadhee jaan dhaabachaa jiruuf. Odeeffannoo dhuma tamsaasu ta'a waan ta'eef amma qaamni seeraa eeyyamutti namni tokko video akkam banne nagase yoo dandeesse gara kootti kootu na faana bahe an nama tokko hin qabadhu baanaan isaan faanuma baha ambulaansii faana. Hin banina video hin banina. Alex dhiifama waliin dhaggeeffadha Abzaanii fi Naggasaanii especially warri naannoo sana jirtanu take it easy taragaaggaa tokkoffaa waan itti gaafatamummaa waan isinitti fidu eeggadha especially miidiyaa kanatti viidiyoos ta'u maali yeroo laayivii kanas maaliif waan hin beekne namni dhufe yoo godhe bor isin gaafachiisuu danda'a waan ta'eef akkuma amma jedhame viidiyoo cufaatee odeeffannoo jiru jiraate ofuma keessanii afaanii nutti garagalaa nutti maaliif odeeffannoon jiru tamsaasa jedhee tarkaanfii biraa keessa akkasiin hin galchineef of eeggannoo akka gootan siin jechuuf yaa sirriidha yaadni qaamni seeraa odeeffannoo mataa isaa ragaa mataa isaa kennutti kalaa hin taane miidiyaa hawaasaa irratti waan hin taane bittimsuun seerallee nama gaafachiisa waan ta'eef isa kanarra of qottoo baasin. Akkasii odeeffannoo suutaadhaatii barbaadaa irraan kan hafe viidiyoo wanti hin godhina. Alex Alex filannoo murtee sadarkaa du'aatti wal geessu kana fudhachuurra kan sun utuu qusanne namni walirraa barachaa jiru booda kana keessumaa gama shamarraniitiin abdii kutannaa mul'atu kuni yoom akka dhaabbatu namaaf hin galu biyyaans namoonni hiriyaa jaalalaa qabanu abbaa manaa qabanu immoo dubartii waliin jiran tokko kan haadha manaa isaanii miira ishee maaliif hubachuun dadhabame rakkoon ishee irra ga'u maalirra akka jirtu maa inni rakkoon sirra ga'e maa inni hanqinni kee jedhanii hammam tokko mariisisaa jiru isa jedhu keessatti of ilaaluu qabu. Macee namni tokko rakkinni gaafa irra ga'u namatti dhiyaatu namuma naannoo isaa jirudha. Seeggadhu jimaatu tani jedhee natti fakkaata of eegi dhuguma jedhee Alex baay'ee yeroo danuu agartanii ta'e faamilii jireenya keessan gammachuu miidiyaa irraan baatina baay'ee Alex illee cubbuudhaan as jira dubbataa ture
ሚዲያ ስፔሻሊ ቡልቲ keessa ሚዲያራን ባሲና ወላሂ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስፔሻሊ ኦሮሞ ብረት ቹ ኦሮሞ ብረት ባይኦ ፈገኖ በርባራማ ጆሌ ደኑ ቤክነ ነው ጆሌ አማራ kana dhamanaaf abbaa manaa wal dhungatu nyaata wajjin hojjetu pirankii wajjin godhu tokko abashaawaa tokko hin jettuun hin gammaddi walitti jaallattiin kan oromoo hin arrabsaa safuu oromoon qabdu safuu oromoo gattee oromoon akkana miti oromoon salphoo akka kanaan qabu jedhaani baay'ate wallaahi inni galee so bultii keessan jireenya keessan gammachuu keessan namatti agarsiisina gammachuu keessan dhoksaa namni gammachuu keessan hin feene waan garaagaraa isinitti fiduu danda'a. Itu gammachuun isaanii miidiyaa irraan baanee wanni isaan irraa fammannees. Maal deemamu akkamidha? Ba'aa jiru. Walumaan namsaa walumaan deemati. Garuu of eeggannoo tolchaa baay'ee of eeggannoo godhaa. Naggasaa viidiyoo kee cufi naggasaa viidiyoo kee cufiitii walumaan deema. Hospitaala waliin deemaatii ilaalaa malee viidiyoon banii. Ani kophaa koo kuteera bakka ambulaansii hordofee nama eeguun barbaadu. Sirrii miti wanni kun innatti laayivii irra agarsiisaa jirti kun sirrii miti. Ganaawan jedhe isaan nan jedhu kana bara. Naggasaa dhiifama guddaa wajjin anatu buuse ana abdiitu buuseeni because responsibility fudhachuu qaba waan godhu kanaaf boodatti gaafatama waan ta'eef so of eeggannoo barbaachisaa ni mucaa kana poolisiin hin baasa ibsa naannoo isaa hin beeku ani dooktar naannoo kamii bakkicha hamza Saasuu sirraati gara askoo intini Phaawulos deemaa jira. Okay, kana jechuun poolisii dhumaaf Finfinnee ilaallate jechuudha. Addis Ababa poolisii keessa namoonni jiran nurraa odeeffannoo laafachuuf yaalla. Isaan kun amiti Finfinnee dha. So isaaniin gaafachuuf. Sittan himanuu bilbilli keenya bira jira waan ta'eef siin bilbila. Okay, thank you. Tumuradhu. Ani kanan jechuu barbaade fakkeenyaaf ilaala abdii maalidha beekta rakkinni keenya jireenyi nuti lafatti jiraannu mana keessatti miirri nuti waliif qabnu garagara garuu miidiyaa irra gaafa dhufnu kan nuti agarsiifnu kan biraati. Tokkoffaa kontentii ati asirratti fiddu jireenyati jiraattu hin dhoksan shaffana taanaan haati manaaf abbaan manaa gaafa miidiyaa irra ba'anii haasaan jira, gochi jira, adeemsi jira, amalli jira, hiriyaa jira irraa fageessa taanaan, fira jira irraa fageessa taanaan, booda waan irra qaqqabuuf namni isaaniif dhaqqabu, namni isaan ittiin mari'atan hin jiru. Isheen amma bakka dhugaa jirti lubbuu ishee amaaru. Garuu wanta ture irraa namoonni amma jiran irraa barachuu danda'uu qabu. Ilmi namaa murtoon dhumaasaa filannoon dhumaasaa lubbuu ofii balleessuu ta'uu hin qabu. Wanti hundi madaala isaa karaa eeggateen haati manaa koo hangaafa isheen gadi baatee nama wajjiniin atakaaroo galtu akka namni arrabsu akka namni xiqqeessu waan godhu gaafa isheen dubbattu gaafa isheen hojjettu abbaan manaa eekamuu danda'uu qaba. Wantoota gochuu danda'uu qaba. Dhiisii jedhee gorsuu danda'uu qaba. Likkiitti ta'uu qaba jechuudha. Hanga namni gama hundaan namatti duulee hanga namni nama salacha'utti ta'uu hin qabu. Abbaan manaas gaafa waan nama bultii qabu tokkorraa fokkisu gaafa inni hojjetu haati manaa dhorkuu danda'uu qabdi. Gaafa namni dubartiin tokko gaafa miirri ishee kanaan duraa gammachuun ishee badu abbaan manaa maal taateetu maaltu sitti irratti rakkootu jira. Yoo isheen isatti machuu diddellee kottaati gaafadhaa hiriyoota isheetti mee. Maa inni rakkoon kee maaltu sirra ga'e? Dubartiin baay'ee murtee waa murteessuudhaaf dhiyoodha. Du'as haa ta'u, jireenyas haa ta'u, milkaa'inas haa ta'u, kufaatiis haa ta'u. Wanta gootu tokko murteessuudhaaf yeroo dheeraan fudhattu. Kanaafi warri haadha manaa qabu, warri jaalallee qabu hangam tokko ordofaa jira, hangam tokko miira jaraa hubataa jira. Ba'aaf gala ishee, bultii ishee gammachuu fuula ishee irra jiru haala isheen itti jiraattu hammam tokko hordofaa jiru. Maatiinoo hangam tokko walitti mufatanillee mucaa koo akkam jirtaa? Maalirra jirtaa? Jireenyi kee akkamii jedhee iyyafataa jira namoonni baay'een. Namni bakka irraa gaafa argu
hiriyaa baay'ee akka qabanitti kan beeku namni baay'een itti marsee akka jirutti kan beeku garuu isaan kophummaadhaan namni kan hin argu akka waan hiriyaa baay'ee qabanitti fira baay'ee qabanitti isheen garuu yookaan inni garuu kophaa isaa ta'ee namatti himatu namatti mari'atu dhabeeti kan inni murtee akkanaa ofirratti murteessu sii galee kana jechuun firris hiriyaan asirraa wal faarsaa oolus quba waliin qabu waliin iyyaafatu miira waliin hubatu jechuudha namni tokko gaafa fuula guuru fuulli kee sirrii miti jechuu ni danda'uun qabaadha maal taateetu rakkootu jira rakkoon sun waan furuu hin dandeenye yoo ta'e nama biraatiin mari'achuu danda'uun qaba mucaan kun akkasii akkam goonaa hiriyaan ammam tokko quba wal qaba haati manaaf abbaan manaa gaafuma viidiyoo waraabanu qofa dhufanii asirratti wal iyyaafatu wal faarsu wal himu moo lafattis mana keessatti ammam tokko quba wal qabu waan jedhu gaaffii keessa galcha sii galee waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef namni murtee akkanaa gaafa ofirratti fudhatu daddabalamaa jira namni walirraa barachuu dhiisee walirraa qooddataa jira. Isheen kun sababa maalii akka ta'e borii wanti seerri adda baase dubbatamuu danda'a garuu deemee namoonni naannawaa ishee jiran maal gochaa turanii hanga isheen sadarkaa namni gaafa abdii kutudha murtee akkanarraa kan inni ga'u bara eessa turan maaliif wal hubachuun dadhabame waan jedhu namni maaf walirraa hin baranne irra deddeebi'amaa jira wanti kun hanga yoomitti indee dhaloota wal deemaa gaafa xobbee karaatti citu sanuu ofii isaatiif lubbuu of baasu baay'ee si gaddisiisa waan dubbattu si wallaalchisa beektaa yeroo baay'een irra deddeebi'ee barreesseedhaan arrabseellee hin beeku garuu noo miidiyaa irraa bu'aa dhiisaa namni suma argu kana dhugaadha si'aa jennee dadhabne jaalala keessan lafatti godhaa manatti godhaa jedha yeroo baay'ee yaadan kennuuf isheedhaaf kanadha egaa rabbiin lubbuu ishee amaaru hiriyoota ishee maatii ishee firoota ishee hundaa fi jajjabinaa kennu jennaa waan jennu hin qabnu garuu wanti kun namni gattaa'ee wal barsiisuu danda'uu qaba wal hubachiisuu danda'uu qabna hanga yoomitti itti fufa wanti kun boroo eenyutti ittaan isa jedhu wal gaafachuu waliif ibsuu danda'uu qabnan jedha galatoomaa hunda dogoggoree naaf golcha. Alex ulfaadhu yaada bilchaataa yaada hawaasa keenyaaf illee ergaa bareeda qabu dabarsite kabajame namni keenya waan kana hubachuu barbaachisaadha osoo deemee waan tokko keessa hin seenne dura osoo balaa wayititti hin seenne dura obsas qabaachuu qaba ammallee jaalalas yoo taate bakka itti godhachuu qaba dhugaadha mucayyoota miidiyaa kana gubbarratti wantoota adda addaa jechaanii turan isinis viidiyoo adda addaa maxxansaa turte achirra dhaabbatee ammoo namni keenya illee jala diddeemee afaan namaa muka jiidhaa gogsaatti oromoon gaafa mammaaktu biyyeen itti salphatu kanaafuu jechoonni Alex fayyadamaatti ture jechuma sila hawaasni keenya irraa fayyadamu qabu isiin darbitee jirti deebuu hin dandeessu nama birootiif nama booda dhufuudhaaf ammoo wanti kun gorsa isinii ta'uu qaba jechuun barbaade namni biraatti fufaa galatooma. Difama yoo carraanaaf kennitan al tokko waan dubbachuu barbaade jecha dubbadhaaf ji'ukume. Jecha abdii geetachuu jedhe galatoomi jecha takkan sii mirkaneessuu wayii barbaade sima san sii jabeessuu dhumaafanii jechi sunis namni tokko tarkaanfii lubbuu fi galaafachuu bira osoo hin geenne dura waa himachuu mala rakkoon irra gahaa jiru jechuun mana keessa rakkinna kanaatiin natti jira rakkoolee akkanaatiin natti jira jedhee yoo inni himate rakkoo sana dafanii bira dhaabbatanii isaa birmachuun nama keenya biratti baay'ee duubatti hafummaa argisiisa. Egaa rakkoo lubbuu fi galaafachuu haa ta'uuti rakkoo biraatiif gaafa inni uf saaxile himannaan isaa yaadatama kan jedhu sun dhugaadha. Namoonni sadarkaa lubbuu fi galaafachuu bira osoo hin geenne dura tarii himata gama jaarsummaa fa'aatti waa himatanii miidhaan akkanaa narra gahutti jira gama maatiitiin haa ta'u gama abbaa manaatiin gama jaalallee kiyyaatiin rakkooleewwan akkanaa narra gahu jira naa birmadhaa jedhee namni tokko gaafa iyyatu dubbii isaa sana salphisanii ilaaluu danda'ani. Salphisanii ilaaluun dubbii sana ammootu rakkoolee lubbuu fi galaafachuu fa'a birallee nama geessuu danda'a. Garuu hanguma fedhe yoo ta'e rakkoon fedhellee yoo jiraate sadarkaa lubbuu fi galaafachuu bira wanni nama geessu hin jiru. Nama keenyaaf wanni hubannoo ta'uu barbaachisu. Miirri nama keenyaa kun hedduun isaa yoo argitu miira of to'achuu hin dandeenye takkatu jira. Kan akka amma reeftan abdii moo eenyutu jedhee Alex moo eenyutu jedhee warri Habashaa kun gaafas gubbatti wal dhungatanii gaafa jaalallee walii wajjin taphatanii miira of to'achuu dadhabbii takka keessan galanii
isaan ammootu akkuma akkaadhuma aadaa isaaniitti itti fudhataniiti itti fayyadamanii jedhan. Nama keenya keessa ammootu aadaan akkasii hin jiru. Of to'achuu hin danda'an sadarkaa lubbuu ofii galaafachuu biratti fiigan. Saniifuu loon bade kan jiru barbaadan akkuma jedhamu sana isa du'e irraa isa dabre inni jiru waa irraa barachuun dirqama isaati. Of to'achuun dirqama miira ofii kana to'achuun akkaan barbaachisaadha. Lubbuun dabartee hin deebitu beeki bara. Irra dhuma dubbii dhumaa kan jedhamu lubbuu ofii galaafachuudha. Namni lubbuun isaa dabartee deebi'uu hin danda'u. Ammas himata tokko namni gaafa walitti himatu walii dirmachuun wal bira dhaabbachuun rakkoo isaa kana qorachuun maaltu si mudate maaltu si rakkise rakkoo maaltu sitti jira jedhanii wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafi namoonni haftan namoonni jiran waan akkana kanarraa waa barachuun akka malee barbaachisaadha. Dhugaa ammootu rabbitu beeka. Rabbi dhugaa ishee lafa hin balleessini. Dhugaa isii rabbi haa baasu jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma ani waan tokko jechuu barbaadannis jara keenya waadanuu argine komentii feesbuukii abdii jalaas kan koo jalaas feesbuukii jalatti maxxansinee duusii mirkaneessineennan wallahi ijoollee shamarran hedduu jechuudha. Anuu yeroo meeqa yaalii godhee namatu na hambisee anuu yeroo meeqa akkas ta'e warakkoo keenya nu battanu isinii maaloodha jedhu jara keenya du'amnaan akka hin deebi'amne ofii beektii shamarran kun du'amnaan akka hin deebi'amne beekaa jirtu. Namni simmiitan tokkittiin hin jiru. Bakka duuteetti jedhame kunoo ajandaa ta'e raasaame horiin bade kan barbaadamuu fi isa jiruufi isa hafeef jechuudha. Kun barnoota sinii ta'ee waan akkasiirraa of eeguu qabdu fagaachuu qabdu. Du'uu wanni jedhamu sun tokko wanni biyya duniyaa kanarratti ittiin isaa du'amu jiru. Dura kan beekutti durbii yoo biyyatti manatti ulfoofte bakka irratti hin qabdu. Waan gootu hin qabdu. Kalas kanaaman na jettee of ajjeefti yookiin qorichaan yookiin immoo waan ta'een. Amma immoo wanni sun hin jiru. Maashaallah ijoollee isa kan danda'ame of eeggataa jiru waan akkanarraa. Wanni of nama ajjeessu tokko kan jedhee mirkaneeffatanii shamarran of jajjabeessuu qabdu, wal jajjabeessuu qabdu, rakkoo walii walitti himachuu qabdu. Yoollee waa waliin goone waa hundee namni sitti himate maallaqa seenaa. Yoo namni rakkoo isaa sitti himate dirqama maallaqa qofaa miti. Yaada sirra barbaada. Yaaduma gaarii siifan jira. Abshir. Yoo waa si ta'uu dadhabes ana obboleettii keessa biran jira. Obboleessi keessa biran jira. Wal jechuu aadaa godhannu. Ijoolleen waan akkasii yaaddan wallaahi jireenyi asirratti hin dhaabatudha. Rakkoo amma keessa jirtan ooleetu hin bulin bor keessaa baatani. Rakkoo darbuu jettanii wanni hin darbine hin jiru. Rakkoo darbuu jettanii of hin ajjeesina wayya dubbadhu. Ani maal jechuun barbaade si galee yeroo danu agarraa ijoollee durbaa of ajjeesanu. Akkuma sila jette dur abbaan natti dheekkama jedhanii natti loladhanii ijoolleen akkuma sameetti yeroo manatti ulfaa'an of ajjeesu. Amma bar jireenyi yookaan yoo xiqqaatti lalbaayite jireenyi itti fufa baayise. Kan miidhame isee miti dhiifa mana godhaati. Kan miidhame maatii dhaadhaaf abbaadha. Kan gubataa jiraatu haadhaaf abbaadha malee isiin haara galfatteetti yaabiifi. Bakka bara baay'ee haara galfatteetti isiin. Kan bara baraan gubatu maatii booniiti kalaas. Wanni sin beekuu qabdanu garuu obboleewwan keenya shamarranii wanni sin beekuu qabdanu jireenyi bor guyyaa biraati. Tarii jaalallee keetii wal dhabuu dandeessaa. Haati kee abbaan kee obboleessi kee maallaqa waggaa 6 waggaa 7 biyya alaatti hojjette si dhowwachuu danda'a. Sichaan abdiin qabattee of hin ajjeesin. Maaliif beektaa? Wallaahi rabbi bor ituu hin beekin riskii bal'aa sii kennee jireenya kee sii jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Aina ijoolleen danuu biyya Arabaa keessa jiran immoo kan isaan of ajjeesanuuf waa'ee maallaqaatii fi waa'ee jaalallee amananii biyya baana lagaru yookiin fuudhee qabeenya isaaniitti ergataniin fuudhee isaan eegeeti. Dhibbaa dhibbuun sanitti himu baay'ee sinii galee. Kanaaf jireenyi itti fufa. Illa dhiirri yoo deeme warra shamarranii wallaahi dhiirri biraa sinii dhufa. Dhiirri lafarra guutee jira dhiirri yoo deeme dhiirri biraa hin dhufa. Dubartiin yoo deemte dubartiin biraa hin dhufti. Sinii galee garuu lubbuun kee duuteennaan kalaas deebi'uun hin jiru. So kanarratti bal'inaan gorsa sin barbaachisa garuu hin dhageessanu simmeetii keessan yeroo sanaa qofa yaaddu simmeetii keessan wallaahi mucaan kun 2 minutes daqiiqaa lama qofa tuutti yaaddee maaliif of ajjeesa jetteetu of gaafattee daqiiqaa lama bara wallaahi of hin ajjeestu booniin. Booniin nama beektu akkanaa miti namooti barumsaan baran namni miidiyaa kanarra jiru of hin ajjeesu daqiiqaa lama tuuteesseetti yaaddee itti yaadne malee booniin murteessite lammaffaa immoo nama isiin abdatteetu mucaa kana nyaatee baay'isee.
nama isin abdattee lafaa qabdutu haadhaaf abbaa sii caalaa rabbii gaditti abdattetu mucaa kana nyaate. Yeroo isin jedhu itti matteetti mucaan kun boruu abdiin informationii qabamu jettu. Nama wayiitti himattee jennaan namni sun mucaa kana qaqqabuu dadhabe. Mucaa kana dhimma keeti jedheen. Mucaa kana lubbusii hambisuu dadhabe malee himatteetti mucaan kun. Isinii galee? Akkanan ta'e barii maal wayyaa baqqaan ofanni jeessa yeroo siin jettuuni abbaa ta'een. Dhimma keeti yoo jedheen. Yoo miiseejii si ilaalee callumeedha. Yoo sagalee si dhaggeeffattee yoo callumeedha. Yoo bilbila si kaasee itti dubbachuu didi. Yoo gaafa isheen awwaalamtu laalaa callisaati nama sirriitti boo'u. Namni sirriitti boo'u miidhama mucaa kanaa beeka baay'ee. Namni sirriitti xiqqifatee boo'u waa lamaaf bu'a. Gaafa du'a ishee tokko gaabbiidhaaf bu'a. Gaabbii waan sana ishee gargaaruu dideef bu'a. Lama ishee jaallataaf bu'a baay'ee. Riyaa ta'uu danda'a, dubartii ta'uu dandeessi, dhiira ta'uu danda'a. Ani kanan jedha, kana fe booda laayivii mana kootis nan bana naasofna. Obboleettii keenya rabbii biyyattaa salphisu waan jiru immoo hordofnee isinitti himname. Yaadannoo naa bilbili yeroo sii mijatu. Siin bilbila abdii kolfaadhu dhugaa waaqayyooti jalqaba maatii ishii fi firoottan hiriyoota ishiitiif jajjabina hawwina. Akkuma tamma kaaste waan baay'een jira beektaa namni keenya gaafa lubbuun jirurra gaafa du'e wal leellisa sii galee gaafa lubbuun jiru walitti siqee rakkoo waliin baratu gaafa namni keessan dhufee waa sitti himatu maqaa nama sanaa ol baasuudhaaf rakkata biluun karaa keessaa dhufee akkasnaan jedha isa kan ol baasuudhaaf rakkata yookaan koomentii lama yookaan foloo lama yookaan laayikii tokkotti argachuudhaaf maqaa nama ol baasuudhaaf foolata gaafa keessaa garuu gaafa namni ciniinnatee beela'ee rakkoo isaa sitti himatu maqaa isaa ol baasuudhaaf rakkata biluun akkasnaan jedhe itti kolfisiisuudhaaf yookaan yaada nama sanaa ceephisiisuudhaaf itti maraata malee rakkoo isaa qaqqabuudha namni kaatu hin jiru isa dhugaadha. Yeroo baay'ee argineerra jechuun waan nurra ga'eerraayis waan namarra ga'urraayis waan baay'ee tilmaamna waan ta'eef mucaan kun isa dhugaadha. As hin deebitu lubbuun takka baate yoomiyyuu as hin deebitu jechuudha yoomiyyuu argachuu hin dandeenyu. Sii galee har'aa dogoggora xiqqoodhaaf jecha wantoota xiqqoo jechoota darbaniif jecha har'oon miidhaa jirra. Argaa jirra neeffibiishii jala galee waan baay'ee ilaalaa ture namoota jechoota garaagaraatiin jechoota waggaa jaa darbaniin deebi'anii as nama ciggaasisan wantoonni baay'een jira jechuudha. So adaraa keessan rakkinni isin darba aariin isin darba garuu lubbuun takka baate yoomiyyuu deebi'uu hin dandeessu. Yoomiyyuu mucaan kun darbite isa dhugaadha. Yeroo baay'ee yeroo itti duulamuun argina yeroo abbaan barbaade akka barbaadetti gad deebisee akka barbaadetti arrabsamuun argina. Waan ta'e namni gaafa jireenya isaa mo'achuudhaaf waan isaan fakkaanne nama isaaf hin malle jecha isaaf hin malle baatee halkaniif guyyaa imalu waan baay'ee jedhama. Kanaafuu karaa garaagaraatiin maqaa namaa meeshin gochuurraa jechoota hawaasti hin barbaanne meeshin gochuurraa of qusachuun illee barbaachisummaa qaba. Namoota baay'ee argaa jirra. Isa dhugaa rabbiin sin jedhaate jechuudha. Waan nama ciggaasisu hedduu isa jira. Hin beektaa abdii. Waan baay'ee jechuun kana jennee wanti hin dubbanne hedduun jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti wanti isin of eeguu qabdan hanga qaamni seeraa tokko waan hawaasaa ibsa godhu ibsutti maqaa namaa meeshin gochuu jechoota hin taane meeshin gochuu jechoota hin taane barreessuu viidiyoo hin taane fayyadamuun seeraan illee akka nama gaafachiisu sirriitti baruu danda'u qabdu jechuudha. Kanaafuu namoonni iddoo sana jiran jiru ganama nuti sin dhannaa ittuma dhiyoon jira waan ta'eef ganama iddoo sana nan dhaqaa guddataan jira naggasaan jira hamzaan jira baacaan iddoo sana jira hin dhannaa waan qulqulleeffamuu qabu seera qulqulleessaa ammasitti garuu wantoota jechoota badaa irraa waan gaggadhee irraa of eeggachuun barbaachisummaa qaba. Keessumaa namoonni biyya ambaa keessa jirtan rakkoon amtuun gaafa sanitti dhufte jechoonni amtuun gaafa sanitti dhufte akkuma nama saniin jedhu keenya waliin jaallatu bar gaafa du'e qofa piroofaayilii irraa wal keewwatee wal leellisuu walii boo'uu gaafa sana filata. Gaafa lubbuun jiru waliin jaalannu gaafa rakkoon nutti dhufne waliin gargaarru sobnee walii boonya sobdanii waliin jaalatina sobdanii waliif hin booyina gaafa lubbuun jirta walii boo'a. Hiriyaa kee bira waa keewwadhu si galee. Ani abdii geetaachooti rakkadheeraa birrii lama na gargaaree waan jedhee na gargaaruu dide dubbicha isa fudhata cubbicha isa fudhata jechuudha. Isarraan kan hafe garuu rakkoo hiriyaa rakkoo dararaa sitti dhufu namaan hiikkadhu obboleessan hiikkadhu obboleettiin hiikkadhu nama bira keewwadhu jechoota kee. Si rakkisa yoo ta'e jechuudha. Amma kana viidiyoo baamee amma namni sa'aatii kana daqiiqaa lama viidiyoon kun addashiin poost gootee reefu sa'aatii lama jechuudha. Hanga kana gidduutti amma namni kana argee callisu. I don't know beekodha. Kanaafuu adaraa keessan ofitti deebi'aa of yaadadhaa sekondii 5 waan gootan irraa of yaadadhaa. Of ilaala dugda keessan duuba deebi'aate of ilaala akka nama tokkotti ganama iddoo sana dhannee
sirriitti qaamolee seeraa irraayis hanga isaan qoratanii reenfi qoratamee yaanni garaagaraa qoratamee karaa maatis haa ta'u ibsa isaan godhanitti namni kamiyyuu jechoota garaagaraa irraa ekileet akkas godhee ebeluut akkas ture kaleessa akkas himattee waan akkasirraa of qusadhaatii nutis iddoo sana dhannee sirriitti qorannee ilaallee namoota yaada sana booda yoo ta'e gaariidha waan ta'eef waan amma abdiin sini kaase waan amma aleeksi sini kaase Hamzaan achi jira waan namni mana keessa sini kaase hundayyuu sirriitti of Galatooma waasin gaafadhu jara keenya waasin gaafadhu. Erga namni du'e garuu maaliif wal jaallanna tokko isa kana hunduma keessaniif gaaffiidha. Eenyu nan gaafadha. Gaafataadha. Hundi keenya iyyuu gaafataadha gati ta'eefi gaafatamaan hin jiru. Utuu namni tokko amma namni muddamee lubbuu keessa jiru dhiigni isaa 5% 10% isa hafe jedhame akkanatti maaliif wal hin geenye? Maaliif wal gargaaruu irratti bashaan nu caale? Eenyu ka summii uummata keessa facaasaa jiru? Eenyu kan uummata gandaan qoodaa jiru? Siyaasni kan abbaati. Abbaan barbaade waan barbaade deeggaruu mormuu mirga qaba. Garuu dhimma uummataa keessaa harka baafadhaa. Uummatatti fiddanii hirkisinaa. Adaraa keessan namoota dadhabanii du'aaf jireenya gidduu jirantu jiru. Jara haa yaadannume. Eessanii tokko ijoollee shamarranii akkuma armasii qalbii sirarraadha. Yeroo rakkoo akkasii dubbatan qoosaa gochuu dhiisudha. Qoosaan akkanaan jiru. Nam tokko nama tokko gorsuu danda'uu qaba. Nama danuu waan beekne dur yeroo Facebook irra jirru nu beektu hundi keessaniyyuu. Ijoollee hedduu finnee gorsinee uummata irratti gorsisiinee maal jennee sababa taaneerra jechuudha. Bakkuma jirtanutti waan akkasii ergaa dhaama ergaa dhuka qabu. Akkuma abdii hukumee jarrabdii geetaachoo boonaan warreen dura dubbataa oolan itti Aleeksimaan qoosaa akkasii yookiin immoo shamarran tokko ni jarjaru. Shamarran lubbuu jaraas hin jaallatu bara. Baay'ee lubbuu jaraa jaallatu. Du'a dhiisii dullumayyuu hin jaallatan jarri. Dulloomtee techuu hin jaallatan. Kanaaf inni jarri umrii jaraa hidhisan dubbatan. Kanaafuu gorsuu gorsuma xiqqoo tammisa jira. Gorsuu shamarranis immoo wal gorsuu ilaa jireenyi anaasaa dheeraan danda'u waa'ee kanarratti. Jireenyi itti fufa. Jireenyi hadha birrii 200 sirra jira liqiin nama. Yookiin immoo hadha waan ittiin waa kireemii yookiin waan itti bitattu maatii keetiin gargaartu dhabuu dandeessa. Jireenyi gaafa sanan dhaabanne itti fufa jireenyi. Jireenyi hadha qofaa miti. Boris jireenya kan biraa jira. Namoota hedduu gadiitu jedhamu ol ta'anii jennaan argineerra. Namoota hedduu immoo oliitu jedhamu gaara jenni kun hin qaqqabamutu jedhamu lafa ta'ee biyyootti makameenyaan argineerra. Fakkeenya kanaatiif Burji Khaliifaa jedhanii ijoollee wayii footoo wal bira kaa'anii fidan. Burji Khaliifaa abbaan Burji Khaliifaa qabbaramee jira. Laala abbaan qabeenya biiliyoonotaan qabu biyyan keessa jiru kana keessatti inni du'ee qabbaramee jira. Fooqii isaaf qabeenya isaa waan tokko jira. Qabeenyi kanuma jechuudha. Qabeenyi nama nambisu. Isinii galee aga danda'ameen Islaamas ta'e Kiristaana abbaa barbaadde ta'e amantii barbaadde siyaasa barbaadde deeggarii ijoolleen shamarranii please jireenyi asirratti hin dhaabatu. Itti fufaa of amansiisa la. Jireenyi dukkanaa jireenyi sheexana amma wanti nama waswaasu sheexana. Sheexanan intanaan jedhina jalan deebina. Of ajjeesi bakka jedhee wanti abdii nama kutachiisu sheexana. Sheexana jalan deebina. Jireenyi itti fufaa of itti himaa. Wallaahi wanda dhasitu dukkanaa hundi borsiififa. Fakkeenya kanaatiif namoota dur biyya yeroo isin baatan hiyyeessa turan hadha maalirra akka jedhan qoradha. Namoonni dur immoo abbaa qabeenyaati qabeenya lakkaa'ameen numne jedhame daaraa ta'e dhanni argineerra ofii qooti jechuudha. Jireenyi itti fufa shamarran. Dhiiras ta'e shamarran jireenyi itti fufa. Fakkeenyaaf nam tokko waa jaallata. Waa jaallatee ka'e yoo wanni sun hin tasakkaane bakka akka waan deebi'u amma ko namni of ajjeeseen achitti fayyadee yaalu hin jiru. Waan deebi'u faasee anatti fakkaata. Waan du'ee namas faraarra'ee deebi'u faatti fakkaatee itti galanatti fakkaata. Jara keenya. Doomnaan deebi'amu keessattuu immoo karaa du'aa kanarratti seexana waan jedhamu jira. Yeroo ta'u waan akkaatti galtee waan finyoo sitti jabeessu waan kana sitti jabeessu namni maal siin jedhaa ofan ajjeesetti manaa baate hin deebiini waan namaan jedhu jira. Duutee deebitee moonaan hin jedhinaa malee. Kanaafuu jennaan
aguma ta'een wala jabeessinu. Mobee waan Rakkoo walii keenyedha. Keessa dhugashuu hin dandeenye jarribeette. Mucaan galteetti garuu. Qorannoonni poolisii silas ni mamu miti jarroo ki miidiyaa jara irratti maxxansu miti. Ni mamu. Inni mansaati 24 booda maatiitti moo malee inni malu. Isaanii maatiidhaa ibsu. Yaa. Maatii jala bu'aa hordofaa bakka doktor. Maatii jala bu'aa hordofaati. Waan jiru mataaf namoota kijibdoota immoo polis kaasisaa poostii abdii. Akkuma beektanuun abbaa manaa asii takkana godhe abbaa manaa asii takkana ta'e mucaan viidiyoo waraabdeetti. Akka namni tokko rakkanneef jechuudha. Waan isii kaffa illee machuun. Baay'ee mucaanii rifa manaa godhaati. Bataam miskiin ልጅ ናት. Maaliif kan isin jedhe beektu? Abbaan manaa ishii illee akka ittiin gaafatamne namni kamuu akka ittiin gaafatamneef viidiyoo waraabdee funyoo qopheeffate. Baay'ee miskiina wallahi. Barreeffama qofa ta'ee barreessu amma akkoo barreeffamichas gireeshuu godhee tokko hoolaan maal jedhaara abbaa manaatu barreesse. Abbaa manaatu barreesse. Tu viidiyoo siin hin haasofne hadda akkoo abbaa manaarraa sirbu. Tu viidiyoo waraabne barreeffama sanaan nagaatti yaa biyya lafaa minaan isin jette sana isa barreesse. Poolisiin hin qulqulleessaa sababa maalii akka of ajjeeste hin qulqulleessaa maybe inni yeroo sana eessa ture maaliif callumeedhe maaltu murtee kana si'a murteesse kan jedhu booda wanta nu dhaga'uuf jirtu obsaati eegaa hin laalla egaa rabbii biyya itti salphisu odeeffannoowwan baanoo jiraate egaa poolisiin maxxansine nama beeknutti hin bilbilaa maatiirraas hordofaa warri beektan maatii kanuman jedhaani gama gootiin. Uummata keenya galatooma yaada bal'aa. Laa anatti wanni nan jooyoo jiraate haasaan abdiin jeesan irratti abbaan manaa yeroo sammaad godhaa maal hajoo san irratti tokkoffaa abbaan manaati miti eenyuun si eeges hin danda'u gaafa rabbisa kaase kun deebisaan kanuman jaa kanaa sirraa ammoo namoonni hedduun akka isiitis ni jira warri lubbuu ofitti qaxabatan garuu addunyaa tanarratti lubbuu teetirraa namni mansuula suma mataa kan keeti. Rakkina yookaan duniyaa yoo ta'e duniyaan ni dhufti waan namni itti wal ajjeesu hin jiru. Namoota si jibban yoo ta'e immoo akka kasi jibbu jiru kasi jaalatu kumaatamaan akka jirutti amanuu danda'u qabda. Siigalee namni hanga ati feete obboleessoo jireenya biyya lafaa yoo namni tokko kasi jaalatu kutee kasan caalaa si jaalatu akka dhufutti amanuu qabda. Rakkina yookaan yaaddoo yeroo sanii ilaalcha yeroo sanii qofa laaltanii tarkaanfii lubbuu keessan irratti fudhatina. Wallaahi dhugaan sinitti hime sinigalee. Saniifuu shamarran akka ilaalcha akka isii kana qaban ammallee ni jiran hafan jeetin amanamu be yoo dogoggoruu baadhee namni harka ofiitiin lubbuu ofii baasu jechuun an akka anatti hedduun natti dhagama noormaali ana waan akka jechan ittiin ibsuun qabu namni kun akkamitti akka of ajjeesu sinaa ta'u garuu warri shamarranii yoo addunyaa ta'e yoo addunyaa yookaan birriin keessan sin jalaa nyaatamee birri yoo ta'e maatiin nama jalaa nyaataa dhiirsan nama jalaa nyaataa dhiirsi niitiin fuudha birrii kan kee waa hedduutu jira yoo namni tokko si miidhe inninis akka booddeen isaa miidhaan isarra ga'unuma jira waan miidhamte san garuu deebitee akka argattu yoo birrii nyaatamte birrii dhabde yookaan qabeenya dhabde miskiina rakkattuu taate arra rakkadhee bakka kanatti of arguun qabu boru bakka biraa dhaabbadhee rakkinuma kiyya kanaa gara galee laaluun qaba jettee ofitti himtee of amansiisuu qabdi malee of ajjeeseen of balleesseen hoggooti baddee bara akkuma mubeen jee duutee jannaan wallaahi lammaffaa deebi'uun hin jiru an dhugaan sitti hima biyya duniyaa tanarraa carraa tokko qofa